Marata ofii abbaa tirata yeroo kana keessatti abbaan fedhe osoo waan fedhe balleesse nama keessan hammaatullee itti dhiyaadha. Marata keessan haala inni keessa jiru saniin osoo namni biraa isinii dhuuntaan ofii keessanii akka hidhattan godha. Ofii keessaniif nama jallaa keessan acha kannitanii akka namni irra duulee ulee bantanii fi akka namni maraachoo kan gochuu barbaadu nama keenya. Keessaafuu mee ofii keessanii namni sammuu ofii kanallee of tasgabbeessee of qormaatu gaariidha. Ijoolleen keenya argallee yeroo tokko if qormaataa sammuma keessan kanaa'u isin galee. Tokkoffaa namni akka fedhe osoo ta'e gartee Mahammad Bayansoni dhugaa dhabuun isa aarsitee waan feete isa haasessisteef nama wajjin quba itti laachuun qabdanii irra baay'ee namni keenya quba nama wajjin jala gartanii nama jala galtanii quba itti laachuu jirtanii wallaahi turumbatu keenya galatooma. Isinummaanuu waan akkana kana dubbachuun nuti dubbummaan isinirraa gartee beenee isinirraa asirraa finnee kan waan dubbannu hin qabnu. Isin waan nuti silaa dubbannu fixxanii jirtanii galatoomaadha. Ammoo namni keenyalleen nama keessan akka fedhe yoo ta'e garee maafiyaa sanuu bar namni fuudheeti ustaaza keenya kana gubbatti dheessa mataa gad deebisee ustaaza garaabaa jeenanii poostii godhanii kaan tiktookii banatanii bakka raawundii kaatanii gaggara galchanii raasaa jiran. Isin ammoo ijoolleen keenya sababii inni miidiyaa kanarratti rakkinaaf jee gartee miidiyaa kanarra gad deddeebuufaa jettaniiti isuma kana afaan namaa wajjin dhooytanii akka inni maraatu akka inni huccuu darbee deemu kan gochuu barbaadu ummata keenya. Saniifuu akka fedhe hoo ta'ellee nama keessan qabadhaa malee nama wajjin itti duultanii nama keessanii hin maraachina obboleeyyan kiyya. Ankan waan isin jedhu wallaahi turumbaduu keenya ulfaadhu galatoomii nu keessa bulaa namni akkanaadha isin jedha. Fixadhee jira waan si booda waan silaan haasa'uu qabu san silaa fixxee jirtaa'u nagatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi Bakhayt wallahi muta afaan simone muta namni nama fi jaba fi kuma muta nasi muta wa madugaati sininje madugaan nun joo jira jechi mutaan daa'imni kun jee jechuma jaamuu qabuun sininjaan illeen ustaas Mahammad Bayan nama xiqqaatu qabuu miti ture dubbii isaa tan yeroo hedduun isin dubbataa ture dhaga'uu diddan malee ustaas Mahammad Bayan dhuguma nama xiqqaatu qabuu miti nama jabeeffamuu qabu waan ta'eef laalaatii waan hundaanuu wal jajjabeessuun dirqama keenyan isinin jaa galatooma. Wallahi. Mama bana asbai kamai jima kenya boleso wa intikam fanu gidi asbai kamai asbai joji kama wan kadaran boles male fata genne kama na kumal kaba asbai kamai sudatin katana sijalatu qirba fitti adau katanan sarrabsu numu qatda wayala asjalatu miti shekuti ma kama fi fasho rugo hamtu rauni ya asbai kamai rakon kabo kama yakka fetete staza kan jikali gaafa ufin feene anamma Mahammad Bayan gargaaramuun qabu baalagee jechaatin buleeda garuu gaafa addaggeen ganda wayii takka gabbaatee Mahammad Bayan akkamitti gargaaramaa akka waan fi hiisha fiitii baaftee namaa kanitu gaafa godhattee duchi haarateeti saliin jaan gaafa san ijjannooti ijjan jijjiiraa jechuu osoo hin feene amma eenyutu eenyu gadiidha sii galtee hanke hattu sheekha goote timta sheekha nama ammoo sheebaa goote shayxaana goote fidda eenyu sirraa simata boleesso eenyu sirraa simata dhugaa dubbachuudhaaf laal ijoollee teenya Mahammad Bayan namni cabse osoo ta'e afaanii qabdu namni Mahammad Bayan cabse jaalattanii jibbitanii namni Mahammad Bayan mataa gaqqabe nuyi ijoollee teenya taar argeetii akka argummattis ta'e baafi lixa osoo addan qoonne nuyi bakka hundatti Mahammad Bayan geema qabatee haala salphisaa akkasiitiin ustaazini keenya nurraa gale. Deebi'ee bakkuma hunda keessatti waa'ee Mahammad Bayan gisee dubbatan ijoolleen teenya namni dura maraachee Mahammad Bayan gatii namaa keessaa baase nuyi. Mee afaaniinii miti yoo tanas mana dabbaadhisirra dubbadheen ture guyyaa 3-4 duras jechuudha. Mee Mahammad Bayan guyyaa tokko eenyummaa Mahammad Bayan agarsiifnu jarana nuti nama guddaadha. Mee guddina Mahammad Bayan agarsiifnu namni sanbootee fi hin kabaja. Nuti haa jabeeffannu. Keenya osoo nurraallee osoo hin taane torumbaduu fa'aa jala deemee naas hin jedhe nama asirraa kanarra namni gartee
waa'ee san ammati yaaddu kana agarsiisu yoo akka keetillee yoo barbaadde jettee hojii fi gochaan gochuu danda'u turumbaduu kana faa jala deemiti nullee waa asirra gadiin deebitan isin wajjin jirra waan gara keessaatiin isin gurguddaan keenya keessaa waliin qottaati waan isin asirra nu gadiin dhuftan isin wajjin namlanni akka feennetti isin wajjin baannee isin wajjin deemuudhaaf isin faana jira nutilleen. Jala Toomi barre laal kichuu ati amma mucaa daa'ima jechuudha hin gadde jechuun mana dabbaal nama dura dhaqeeti mee Mahammad dabbaala Mahammad kanaaf ustaaza keenyanaaf guyyaa nu qabaadha guyyaa tokko kush goonaan jee mucaan kun akka malee jira mucaan kun ban nama iPhone Oromoo dhugaata namaa dhoysina nama bar mucaan kun gasirra gabbee Useeni dhimma waa'ee isa gargaaruutiif kana amma keessumaan amma kummaa kiyya namni asumaanu nama tuffata namni bakka hundatti qaawwana beefi sirriin beeku obboleessa kiyya qaali sirriin beekuti amma wayiifin sin jee mamma bayaan sadaqaa bakka godhataa janiini sadaqaa godhataa janii duruttu viidiyoo adda addaa oofaa jiranii mamma bayaan kabajaani ulfina kiyya narraa fuusanii yoo dhugaa irraa saaqee isinii dubbadde mamma bayaan nama jalqabarraa ajandaa mitiyyoo sanii fuudhee mana kubbaayyaa sanii geessirraa nama tokko gaafa haga inni bu'aa buusitti mamma bayaan namni maraataa jeen hin jiru namni gaddarbe hin jiru namni nurraa'us jeen hin jiru Femasni Oromoon qabdu gurguddaa warra akka qabri cabsee faanii dhokatanii turan mamma bayaan femasas ta'uu baatu dhageettii eega qabuun warri abbootiin qabeenyatis femasonni gurguddoonu ufitti fudhatu sodaataniiti dhimmicha mamma bayaan ufitti fudhateeti gootummaa isaatiin konfidensii ofirraa qabuuni hudduu guda kaa'in teenye intalti sun jaartii isaatii miti obboleettii isaatii miti intala Oromooti Oromummaatti dhagame nuti warra Oromummaa Oromootti barsiise warra kara hedduun amma takkalama jecha sagadin buutan durallee bakka battallee haasayan ture waan abaabileen teenya Oromoof gootisanii ammallee akka godhutti jirru akka sancaalaa dhaloonni har'aatillee bakka isaanii dhaalaa abaabilee ofii warra maqaa abbaa nyaatu sun ta'ii warra maqaa abbaa jiraachisu ta'uudhaan nutti mul'ise mamma bayanii jaalattanis jibbitanis if qabeeti kiishaa qabaachuudhaan miti qabeenya qabaachuun maallaqa kiishaa qabaachuu miti mamma bayaan tujjaara waan dhaben qabu fayyaa qabaa ari'uuni qaba dhiyeessuuni bayaa cabsee daakee cabsee nyaatuu danda'a haalli yeroo anjatuu fi oolun mala sun waan biraati nama qabaachuun garuu immoo qabeenya caalu nama qabaachuudha yookaan gaaratti hirkatanii jette Oromoon yookaan gaariitti hirkatanii gaaras qaba gaaris qaba namni gaaraa fi gaarii waliin qabu waan dhaben qabu. So yoo inni hin qabu jee ufitti himee sun rakkina isaati. Gaaraaf gaarii qabaachuu isaa immoo yoo inni ufitti beekuu baatellee Oromoon kun 30 achi turte sun fala dhabdee raafamtee ala raafamtee gadheen farshoo dhuydee diraaga fudhattee sakraanni intala daa'ima itti taphachuudhaaf mashwaara qofa wanni ishiin masulummaa ishee irraa qabdu akka waan bittee gootee tacaaraa hoggamaalee inni kun isheen argame karaa 7 karaa 10 karaa haga 70 ol butaa turte. Namni qoma fudhatee kiishaan qabu jee ofii sodaanne kiishaa qabaatoo baadhu obboleeyyan gaariin dhabu jee obboleeyyan isaatirraa bakka bu'ee fi masulummaa sanuu fudhatee dhimmichi sun akka dhumu godhe. Akka dhimmi sun hin dhumne immoo maraamartoo kumaara gartee biizinasaa itti caasoo itti maranii eegama amma bayaan haga amma bayaan maallaqa fidutti isa qofaa miti yoo maallaqa fidillee yeroo arrabsaa turanii fi sardaa turantu mul'ataa ture warri sardaa ture kuni warrumarra amma bayaan gabbee arrabse kana jalqabarraa ittuma turan jechuu barbaadeeti ergama qabdi wanti amma bayaan xaliilummaa isaati lillaahi rabbi jecha of qabee deemuu isaati malee warra ilmoon haati budaa garaa keessatti wal beekti jedhanii warra maraamartoo tapha kumaaraa taphatuu fi warra maraamartoo kana gadi deemu qofaattu isaan taajjabbii achi gara ta'aa turre sa'aa dheertuu amma bayaan haga fidee achi maalleen sun dhufee midiyyoon dila kana hunda jaluma jirra taa'ee laalaa turre ol baanee dubbachuun dirqamaa miti ajandaa namni bitaa fidee fitaa na argaa fi miti gurraa fi miti gurraatti fi yaani nuti warra gurraattiidhaaf yoo dubbannes dubbatu malee warra gurraattis miti warra na argaattis miti akkas dubaddaa. Osoo garuu callifne rakkoo deemaa jirtu hundaa'u ilmoon namaa lubbuun haa baraaramtu jennee callifne malee wanni achirratti ta'aa ture jalqabumarraa'u gaariin turre kijibaa wajjin yoo magaalaa ishiin jirtu abbaan magaalaa ofii keessa jiru osoo himuu magaalaa akkanaatiin jira achitti haabuu mamma bayaan kamaallaqa of qabeef osoo taa'u jiru namni silaa murtii kannuu danda'u kamaallaqaa irraa of qabe odumaaleen sun hin galin biyya arabaa keessaanis deemeetiin beekaa. Hanga maalleen ati namni sirraa buuse sun seera namooti namni sun dirqama abbichuu san bitaa'u qaba. Yoo abbichi sun achi jiraachuu baate bakkuma abbichi sun
himate taa'uu fi qaba. Sanundaa'u ati us jedhan arrabsanii waan rabbi uuma rabbii faadhaan attaa godhaa